Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 31 lakkoofsa 32. Kana hundumaa irratti Waaqayyo gara keenya erga ta'ee eenyutu nurratti ka'a jennare? Waaqayyo ilma isaa otoo hin mararsiifatiin hunduma keenyaaf dabarsee erga kennee waan hundumaas immoo ilma isaa wajjin tola nuuf hin kennuure jedha. Namni Charles Spurgeon jedhamu tokko akkas jechuun barreesse. If God be for you, you may smile at all your foes or all your enemies. Yeah. If God be for you, yoo Waaqayyo siif ta'e si wajjin jiraate, you may smile at all of your enemies. Diina kee hundumaatti kolfuu dandeessaa jedha. Kolfuu dandeessa diina kee hundumaatti. Foes jechuun maal jechuudha? Who are against you personally, spiritually or just in any battle. Wal'aansoo kam keessatti iyyuu kan si mormu yoo Waaqayyo si wajjin jiraate itti seequu dandeessa yookaan immoo tuffachuu dandeessa jedha. Tuffachuu dandeessa. Maaliif Waaqayyoon eenyutu lolee mo'atare? Inni waan hundumaa danda'a. Gooliyaadiin inni kuffisuu danda'a. Galaana diimaa inni gargariiruu danda'a. Yordaanosiis inni gargariiruu danda'a. Iyyaa rakkoo inni jigsuu danda'a. Abidda inni qabbaneessuu danda'a. Bishaanitti jijjiiruu danda'a. Hidhaa yookaan immoo balbala mana hidhaa hiikee inni banuu danda'a. Jaamaa banuu danda'a. Du'aa kaasuu danda'a. Naafa diriirsuu danda'a. Awwaala diigee ka'eera. Awwaala isa danda'u inni waan hundumaa danda'a. Eenyutu isa mo'ata? Eenyutu isa mo'ata? Seexanas yoo ta'e fannootti olli yeroo ba'e qullaatti hambiseera. Moo'ee moo'icha isaa argisiiseera. Golgoleesseera jedha sagaleen Waaqayyoo. Dhukkubnis yoo ta'e isa hin danda'u. Qaaleensi jireenyaas yoo ta'e isa hin danda'u. Eenyuyyuu isa hin danda'u. Namni isa irratti hiriiree hin danda'u. Irratti walii galee hin danda'u. Kanaafi dhuguma diina keetti maal gochuu dandeessaa? Seequu dandeessa jedha. Yoo Waaqayyoon wajjin ta'e. Waaqayyoon wajjin haa ta'u. Waaqayyoon wajjin haa ta'u. Ellen G. White kitaaba Steps to Christ jedhu fuula 100 irratti waan Waaqayyo isheetti ibse keessatti. We have nothing to fear for the future except as we shall forget the way the Lord has led us in the past. Waaqayyo karaa kaleessa nu gaggeesse yoo daganneen ala fuuldura keenyaaf waan shakkinu waan sodaannu homaan qabnu. Maqaan Waaqayyo galateeffamu. Ani karaa Waaqayyo gaggeessee asiin naga'e baay'eedha. Dheeraadha. Hin irraanfadhu hin dagadhu. Wal'aansoo baay'ee, bu'aa bayii baay'ee, qorumsa baay'ee, karaan itti Waaqayyo na gaggeesse guddaadha. Sana hin dagadhu. Tarii isin Waaqayyo karaa akkamii isin gaggeesse? Ijoollummaa keessanii kaaftanii, barumsa keessan irratti, hariiroo maatii keessa wajjin qabdan waliin, gaa'ela keessan irratti warri sana keessa jirtan, ijoollee godhachuu keessatti, akkuma kana bu'aa bayii jireenyaa hundumaa keessatti attamitti isin gargaare Waaqayyo? Attamitti isin qaqqabe Waaqayyo? Attamitti isinii dhufe Waaqayyo? Iddoo ani qobaa ta'eera kanan darbu kun immoo humna koo miti jettanii lafa itti abdii kutattanii teessan baay'eetti Waaqayyo isin qaqqabeera. Nan beeka nan abdadha. Inni na qaqqabe Yesuus waa baay'ee keessatti, balaa adda addaa keessatti, qormaata adda addaa keessatti, yeroo dhukkubaa, yeroo barnootaa, haalonni walxaxaan dukkanni yommuu jireenya koo marsu wanti Waaqayyo cabsee keessa na dabarse hedduun isaa jira. Inni naaf dhufe isiniif akka dhufeeru abdiin qaba. Sana dagattu yoo ta'een ala hamma keessa jirtan ala bor isin eeggatu homaa tokko shakkiin qabaatina. We have nothing to fear for the future. Fuuldura keenyaaf yaaddoon hin jiru. Yaaddoon hin jiru. Dhukkubsachuu dandeessa. Bu'aa bayii adda addaa keessa darbuu dandeessa. Garuu yaaddoon hin jiru. Inni kaleessa nu dabarse Yesuus har'as nu wajjin jira. Kanaafi Waaqayyo irratti amantaa guutuu qabaachuu qabna. Humni Waaqayyo nurra jira. Irreen Waaqayyo nu wajjin jira. Warri nu morman nu danda'ani. Lola hafuuraa keessatti, lola faayinaansii keessatti, personal struggle keenya keessatti Waaqayyo nu wajjin jira. Waaqayyo nu wajjin jira. Kanaaf confidence qabaachuu qabna. Live with holy confidence with God. Waaqayyo wajjin amantii guutuudhaan jira. Egaa kuni yeroo challenge keessa dabarru, yeroo bu'aa bayii keessa dabarru, yeroo qormaata keessa dabarru, yeroo diina wajjin wal'aansoo wal qabnu, cubbuu wajjin wal'aansoo wal qabnu. Kana keessatti Waaqayyo mo'ichaan akka inni nu gargaaru, gara keenya akka ta'e akka inni nu gargaaru kutaa kana keessaa argina. Kana qofaa miti kutaa kitaaba qulqulluu iddoo biraatti dhaqxanii yommuu dubbistanii macaafa faarfannaa boqonnaa 118 lakkoofsa 6 sagalee Waaqayyo ammas akkas jedha. Waaqayyo gara koo erga ta'e ani hin sodaadhu. Namni maal na gochuu danda'are jedha. Daawit Waaqayyo irratti confidence qabu argisiisa. Waaqayyo gara koo erga ta'e ani homaan sodaadhu.
wanti isin sodaachisu hedduun jiraachuu danda'a ta'a. Waan baay'eetu isin sodaachisuu danda'a. Waa baay'eetu nu sodaachisa. Garuu Waaqayyo gara keenya. Ani maalin sodaadha? Tarii dhukkuba ta'uu danda'a. Yaaddoo jireenyaa ta'uu danda'a. Qormaata adda addaa ta'uu danda'a. Ba'aa keessan wanta si yaaddeessu wanta isinitti ulfaatu isin beektu. Haa ta'u malee Waaqayyo gara koo erga ta'ee ani homaa hin sodaadhu. Namni maal na gochuu danda'a ree? Namni maal na gochuu danda'a? Nama qofa miti. Diinni illee Waaqayyo wajjiniin homaa nu gochuu hin danda'u. Namni maal na gochuu danda'a ree? Isaayaas boqonnaa 41 lakkoofsa 10 irraa ammas dhaqxanii yommuu dubbistanii waa'ee nu wajjin ta'uu Waaqayyootiif konfidensii guutuu akka nuti qabaannu. Isaayaas boqonnaa 41 lakkoofsa 10 irraa egaa ani si wajjin waanan jiruufi hin sodaatin. Ani Waaqayyo keeti hin na'in. Ani sin jabeessa. Ani sin gargaaras. Irree qajeelummaa koo isa mirgaatiin ol sin qaba jedha. Maqaan Waaqayyoo haa galateeffamu. Kuni waadaa Waaqayyooti. Maal jedha Waaqayyo? Egaa ani si wajjin waanan jiruuf hin sodaatin. Kanaaf Phaawulos Waaqayyo gara keenya erga ta'e eeyotu nurratti kaa'are. Hin sodaatin, ani si wajjinan jira. Ani Waaqayyo keetii hin na'in. Ani sin jabeessa. Ani sin gargaara. Irree qajeelummaa koo isa mirgaatiin ol sin qaba. Kuni abdii guddaadha obboloota ko. Hin sodaatin, ani si wajjinan jira. Sin gargaara, sin jabeessa. Kun abdii Waaqayyooti. Waadaa Waaqayyo nuuf gale kana amanachuutu nu barbaachisa. Jireenya keenya yommuu gaggeessinu bu'aa bayii lafaa kana keessatti yommuu wal'aansoo qabnu inni nu wajjin jiru guddaa akka ta'e beekuun nu barbaachisa. Iddoo kan biraatti sagalee Waaqayyo maal jedhaa? Hafuura isa biyya lafaa keessa jiru irra isa isin keessa jirutu caala jedha. Kanaaf konfidensii qabaachuu qabna. Live with holy confidence with God. Waaqayyo wajjin amantii guutuudhaan jiraadha. Kan jedhu gorsa koo isa jalqabaa kan naaf ifedha jechaadha. Inni lammaffaani God will meet all our true needs. Waaqayyo wanta dhugumatti nu barbaachisu hundumaa hin guuta. Lakkoofsa 32 irratti maal argine? He who did not spare his own son. Ilma isaa otoo mararsiifatiin dabarsee kan nuuf kenne. How will he not also graciously give us all things? Attamitti arjummaadhaan waan kan biraa hundumaa dabarsee nuuf hin kennu ree jedha. Jireenya keenyaaf wanti barbaachisu Waaqayyo beeka. Ilma isaa Yesuusin nuuf kenneera. Ilma isaa Yesuusin immoo erga nuuf kenne isa wajjiniin arjummaadhaan waan nu barbaachisu attamitti dabarsee nuuf hin kennu. Ilma isaa Yesuusin jireenya nuuf kenna Waaqayyo. Waa biraas immoo isa wajjin dabarsee nuuf kenna. The cross proves God's love and commitment. Fannoon kana nutti argisiisa. Jaalala Waaqayyo, of kennu Waaqayyo nuuf kenne, ofii isaa nuuf kenne. Kan biraa immoo sana wajjiniin kan paakeejii guddaa qaba Yesuusin argachuun. Fedha keenya hundumaa Yesuus hin hir'isu. Eeyyee jireenya keessatti wanti nu barbaachisu hedduutu jira. Karaa Yesuus Waaqayyo waan hundumaa nuuf kenne. Heertuuwwan lamaan tokkoon dabalee dubbisuu barbaada. Kutaa kana jalatti yeroo fudhachuun fedhu. Filiphisiyoos boqonnaa 4 lakkoofsa 19 irraa sagalee Waaqayyoo akka jedha. Filiphisiyoos boqonnaa 4 lakkoofsa 19 irraa Waaqayyo waan hundumaa dabarsee Yesuus wajjin akka nuuf kenne. Fedhii keenya hundumaa guutuu akka danda'u. Nan amana hundi keenya fedhii adda addaa qabna. Waan nu barbaachisu hedduutu jira. Waaqayyo koos akka badhaadhummaa isaa isa dinqisiisaatti karaa Kiristoos Yesuus waanuma isin barbaachisu isiniif guutuuf jira jedha. Gooftaaf galanni guddaan haa ta'u. Qabadhaa misiraachoo kana fudhadhaa. Waaqayyo koos jedha Phaawulos yommuu dubbatu warra Filiphisiyoosiif akka badhaadhummaa isaa isa dinqisiisaatti badhaadhummaa isaa dinqisiisaatti ameen. Harka isaa keessa waan hundumaa jira. Biiffee isaa keessa waan hundumaa jira. Mana isaa keessa wanti hir'ate hin jiru. Waan hundumtuu jira. Waan hundumtuu jira. Maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyoon koos akka badhaadhummaa isaa isa dinqisiisaatti karaa Kiristoos Yesuus waanuma isin barbaachisu isiniif guutuuf jira. Misiraachoon isinitti himuu barbaadu fedhiin keessan maali? Waan isin barbaachisu. Waan isin barbaachisu. Waan isiniif murteessaa ta'e. Tarii yeroo tokko tokko wanti nuti barbaannuu fi wanti nu barbaachisu gargari. By the way wanta nuyi barbaannu naaf barbaachisa jennee isa yaadnurraa isa Waaqayyo nuuf yaadutu caala. Sirriitti beeka Waaqayyo waan jireenya keenyaaf ta'u. Akka badhaadhummaa isaatti immoo maal godha jedhaa?
isa dinqisiisaa kanaatti Kiristoos Yesuus waanuma isin barbaachisu isiniif guutuuf jira. Galanni guddaan isaaf haa ta'u. Kadhannaa keenya keessaa tokko isa kana. Maatewos boqonnaa 6 lakkoofsa 33 akkuma baay'een keessan heertuu kana beektanii duraan dursitanii yaada keessan mootummaa Waaqayyoof qajeelummaa isa barbaaduttidha. Sana booddee wanti barbaachisu hundumtiin immoo itti isiniif dabalama. Hin dabalama. Maqaan Waaqayyoo haa galateeffamu. Namni gooftaa durse, namni mootummaa Waaqayyoo durse wanti kan biraan maal ta'a? Hin dabalama. Hin dhufa. Yeroo baay'ee namni waan lafaaf yeroo rakkatu argina. Hin rakkanna hundumti keenya. By the way kuni calculationii Waaqayyoo, herreega Waaqayyoo, formulaa Waaqayyoo kenne dagachuurraan kan dhufudha. Anillee nan dhiphadha, namoonni illee otoo dhiphatanii argina. Yeroo baay'ee namni waan dursa kennamuuf qabuuf dursa kennuurraa isa secondarii ta'e isa lammaffaa wajjin dhiphata namni. Bu'aa Waaqayyoo irraa argatu barbaada. Waaqayyoon otoo hin barbaadin. Sagalee Waaqayyoo garuu maal jedha? Duraan dursitanii kadhannaadhaan haa ta'u, sagalee Waaqayyoo iddoo kennuudhaan qo'achuudhaan haa ta'u, mootummaa Waaqayyoof qajeelummaa isa barbaada. Kan biraan itti isiniif dabalama. Waaqayyo fedhii keenya hundumaa waan nuuf barbaachisu Waaqayyo hin kenna. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 9 lakkoofsa 8 irraa yeroo hundumaa waan isin barbaachisu hundumaa argattanii karaa hundumaa akka of dandeessanii hojii gaariif iyyuu irraa akka isiniif hafu akka qabaattanii fi Waaqayyo isa isin barbaachisu irra caalchisee isiniif kennuuf danda'aadha. Ameen. Gooftaaf galannaa ta'u. How much God is generous. Hammam akka Waaqayyo arjaa ta'e ilaala. Yeroo hundumaa waan isin barbaachisu hundumaa argattanii karaa hundumaa of dandeessanii waan gaarii hojjettanii akka irraa isiniif hafuuf jedha. Waan isin barbaachisu caalchisee isiniif kennuudhaaf danda'aadha Waaqayyo. Unkaan kan nu barbaachisu miti, kan nu barbaachisu olitti caalchisee Waaqayyo nu kennuu hin danda'a. Amanamaadha. Luqaas boqonnaa 12 lakkoofsa 32 irraa immoo akkas jedha. Yesuus itti dabale isin yaa warra karra xinnayoonanaa kana keessaa hin sodaatinaa. Abbaan keessan mootummaa isaa isiniif kennuu jaalateera. Gooftaaf galannaa ta'u kun waan guddaadha. Yaa karra xinnayoonanaa hin sodaatinaa. Abbaan keessan maal jaalateera? Mootummaa isaa isinii kennuu jaalateera. Waaqayyo mootummaa isaa nuuf kenneera. Erga mootummaa isaa nuuf kenne isa bara baraa isa waaqarraa lafa kanarratti jireenya keenya kan ittiin mo'annu Waaqayyo nuuf kennuudhaaf humna qaba, jabaadha, amanamaadha. Barreeffamni tokko yommuu kana qo'adhu waan baay'ee natti tolerraa akkas jedha. God gave the greatest gift Jesus Christ. Waaqayyo kennaa guddaa Yesuus Kiristoosiin nuuf kenne jedha. If he gave us the best, he won't withhold the rest jedha. Waan guddaa kana, waan caalu kana erga nuuf kenne, isaaf immoo nun dhorkatu Waaqayyo. Amen. He won't withhold the rest. Erga waan guddaa ilma isaa Yesuus mootummaa isaa bara baraa nuuf kenne, waan biraa Waaqayyo nun dhowwatu. Waaqayyo nun dhowwatu. Galanni guddaan isaaf haa ta'u. Ellen G. White, Desire of Ages kan jedhu fuula 200 irratti, our heavenly Father has 1,000 ways to provide for us of which we know nothing. Baay'ee nama dhiba. Waaqni keenya yookaan immoo abbaan keenya inni waaqarraa kan ittiin nu gargaaruuf waan nu barbaachisu kan ittiin nuuf kennu karaa 1000 qaba. Kan nuyi waan tokkoyyuu hin beekne. Waan tokkoyyuu kan nuyi hin beekne. Karaa 1000 Waaqayyo kan ittiin nu gargaaru fedhii keenya waan jireenya keenya barbaachisu just provide for us. Waan nuuf ta'u kan nuuf qopheessu Waaqayyo karaa 1000 qaba. Nuyi kan nuti hin beekne. Karaa tokkoyyuu kan nuti hin beekne. Gooftaaf galanni guddaan haa ta'u. Waan nuti hin beekne karaa Waaqayyo nuuf qabu karaa 1000. Tarii sinitti kan dhiphate daandiin jiraachuu dandeessu. Fuuldurri keessan dukkanaa'u, abdii kutannaa, wantooti baay'een jiraachuu danda'u ta'a. Karaa 1000 Waaqayyo akka qabu garuu beekuun barbaachisaadha. Beekuun barbaachisaadha. Kun waan baay'ee murteessaadha. Namni John Stott jedhamu tokko akkas jedhee barreesse. God gave his best. Waaqayyo waan qabu keessaa isa caalmaa jaalatamaa, isa filatamaa nuuf kenne, kennaa guddaa nuuf kenne. Can we doubt his willingness to give us the rest? Inni kun immoo akkas jedha. Erga akkas ta'e waan biraa immoo nuuf hin kennu jenneeti hin shakkinaaree Waaqayyoon jedha. Erga waan qabu keessaa filatee nuuf kenne waa biraa immoo nuuf hin kennu jennee shakkinaaree lakki ta'uu hin danda'u. Stop doubting God's provision. Waaqayyo akka waan hundu waan barbaachisu siniif qopheessu hin shakkina. He who gave Jesus supplies all our needs. Inni Yesuus hin nuuf kenne waan nu barbaachisu hundumaa hin nuuf guuta.
qaama keenyaan physically kan nu barbaachisu, emotionally kan nu barbaachisu, spiritually karaa hafuuraan, financially kan nu barbaachisu. Akkuma kana he cares more than we imagine. Waan nuyi yaannuun ol Waaqayyo nuuf yaada. Kanaafi don't hesitate to bring small or daily needs to God. Fedhii kee guyyaa guyyaa Waaqayyo duratti dhiyeeffachuu hin sodaatin jedha. Maaliif Waaqayyo isa sanaaf ni yaada waan ta'eef. Sadaffaan barumsa kanarraa kan nuti argannu lessonii sadaffaan trust God during trials. Yeroo dhiphinaa kee yookaan immoo yeroo qorumsaa kee ammas Waaqayyoon amanadhu. Waaqayyoon amanadhu. Trust God waan keessa darbitu keessatti. Context of suffering, hardship and persecution ari'annaa ta'uu danda'a, dhiphina adda addaa ta'uu danda'a, hardship waan ulfaataa. Sababiin isaa God's presence is your victory. Argamuun Waaqayyoo siif maal keeti? Mo'icha keeti. Mo'icha keeti. Roomee boqonnaa 8 gara lakkoofsa 18tti sin deebisuun barbaada. Achirraa dabalamee kan nu ibsu. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 18 irraa yommuu dubbisnu akkas jedha. Dhiphini keenya si'anaa kun ulfina isanuuf mul'ifamuuf jiru wajjin wal bukkee qabamee ilaalamuu akka hin dandeenyetti nan lakkaa'a jedha. Eeyyee biyya lafaarra jirra. Biyyi lafaa abaaramtee kan waraansa adda addaatiin miidhamte sababii cubbuutiif abaarsi biyya lafaatti dhufeera. Qoraattii qabdi, miila keenya ni waraanti, dhoqqee qabdi, nutti dibata. Kana jechuun miidhama biyyi lafaa irra ga'e keessa jirra waan ta'eef nun hanqatu. Garuu jedha nuuf gammachuu guddaan fuuldura jira. Har'a dhiphina keessa dabarreeyyu. Dhiphinni har'a baannu, qorumsi har'a baannu, dadhabbiin har'a dadhabnu, bu'aa ba'iin har'a deemnu kun isa nu eeggatu abdii keenya wajjiniin yoo wal bira qabee ilaalame madaallii kaasuu hin danda'u. Wal bukkeetti hin ilaalamuu jedha. Waaqayyo nuuf waan guddaa qopheesseera. Waa guddaa qopheesseera. Dhiphina keenya har'aa sana isaan obsuu nu barbaachisa. Maaliif? Waaqayyo keessa nu dabarsa. Kaleessa seenaa Yoosef ilaalaa turre. Seenaa Yoosef yommuu gadi bu'u, awwaalatti boollatti yommuu gadi bu'u, mana hidhaatti yommuu gadi bu'u, haalota baay'ee keessatti yommuu gadi bu'u argaa turre. Waaqayyo isa wajjin ture. Bu'aa sana hundumaa keessatti. Waaqayyo nama wajjin jiraannaan lafti onaa iddoo lalisaa hin caala jecha. Kanaaf qorumsa keessa darbaa jirtu, dhukkuba keessa darbaa jirtu, wal'aansoo keessa darbaa jirtu, waan garagaraan qoramuu dandeessu, faayinaanshaaliin qoramuu dandeessu, barumsa keessaniin qoramuu dandeessu, hojiidhaan qoramuu dandeessu. Haa ta'u malee garuu Waaqayyo si wajjin jiraachuusaa beekuun waa guddaadha. Trust him. Boru guyyaa biraa waan ta'eef isarratti amantaa guutuu qabaadha. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 4 lakkoofsa 17 irraa ammas itti dabalee isinii dubbisuun barbaada. 4:17 irraa waan baay'ee natti tole. Rakkinni salphaan inni nuyi yeroodhaaf baannu kun ulfina bara baraa isa safara malee guddaa sana baachuudhaaf nu qopheessaa. Gooftaaf galannaa ta'u. Rakkinni jira, qorumsi jira. Yesuusis by the way biyya lafaa irratti hin rakkattanii hin jenne. Maal jedhee? Biyya lafaa irratti rakkina qabdu garuu jabaadhaa ani biyya lafaa moo'ereedhe malee hin rakkattanii hin jenne. Jabaadhaa jedhe Yesuus. Maaliif? Rakkinni salphaan inni nuyi yeroodhaaf baannu kun qormaanni salphaan har'a keessa dabarru kun ulfina bara baraa isa safara malee guddaa sana baachuudhaaf nu qopheessa. Dacheen kun iddootti qophaa'uuti. Kanaaf waan baay'ee baanna, waa baay'ee baachuu dandeenya. Mana keessan wantoonni baay'een jiru, jireenya keessan keessa wantoonni baay'een jiru. Haa ta'u malee inni kun waan guddaaf waan nu qopheessuu fi isa kana jibbuun akka diinaatti ilaaluun barbaachisaa akka hin taane asirraa hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Suffering doesn't mean God is against you. Dhiphachuu jechuun Waaqayyo si dhiiseera jechuu miti, si irraanfateera jechuu miti. It is often a tool he used to build your faith. Maalidha? Meeshaadha. Amantii kee kan ittiin guddisu, gara isaatti kan ittiin sibutu meeshaadha jedha. Ellen G. White Ministry of Healing fuula 471 irraa akkas jetti. God never led Waaqayyo karaa kanaan si guddisa. So mana barumsaati rakkinni qormaanni. It is often a tool he uses to build your faith. Amantii kee ijaaruuf Waaqayyo akka meeshaatti kan fayyadamu rakkina qormaata hin fayyadamu waan ta'eef isa kana yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Itti aanee inni xumuraa jechuudha. Reflect God's generosity. Arjummaa Waaqayyoo kanaa isinis immoo dabarsitanii kennaa jedha. Reflect jechuun argisiisuu jechuudha. Dabarsanii kennuu jechuudha. Reflect God's generosity. Jireenya keessan keessatti isa Waaqayyoo godhe gaarummaa Waaqayyoo kana isinis argisiisaa. Roomee 8:32 irraa graciously give us all things. God is generous. Waaqayyo arjaadha.
waaqayyo arjaa arjummaa isaa kana isinis jireenya keessan keessatti maal godhaa jedha argisiisaa lammaffaa Qorontos boqonnaa 9 lakkoofsa 11 irraa heertuu baay'ee natti tolutu jira lammaffaa Qorontos boqonnaa 9 lakkoofsa 11 irraa akkas jedha waan hundumaatti akka arjoomtaniifis karaa hundumaa isin hin badhaasa arjummaa keessan isan warkaa fudhattaniif immoo namoonni baay'een waaqayyoof galata galchuu jedhe Phaawulos warra Qorontosiin arjummaa keessaniif argitanii waan hundumaatti akka isin arjoomtaniif karaa hundumaa isin badhaasa waaqayyo hafuuraan fooniin fayyaadhaan qaamaan karaa hundumaa ogummaadhaan waaqayyo badhaasa isaatiin isin haa yaadatu kun kadhannaa koo galgala kanaati isin badhaasa waaqayyo arjummaan keessan isan warkaa fudhattanii immoo namoonni baay'een waaqayyoof galata galchu kana jechuun fudhattanii immoo qabattanii teessanii nurkaa fudhattaniitti waaqayyo nuuf kennee nummoo isiniif kennineerra isin immoo qabattanii taa'inaa namootaaf kennaa arjummaa keessan jedha Yesuus immoo akkas jedha Maatiyos 10:8 irratti maal jedha freely you have received freely you have give maal jedhe tola fudhattanii tola kennaa kana jechuun dura aangoo kenneef maal jedhe gara saba hundumaa dhaqaa gara biyya lafaa hundumaa dhaqaa warra mana Israa'elii badan bira dhaqaa hafuurota hamoota baasaa warra dhukkubsatan fayyisaa kan du'an kaasaa kan lamxaa'an qulleessaa jedheetu maal jedhe tola fudhattanii immoo tola kennaa Ameen waaqayyo maqaan isaa eebbifamu tola kenne waaqayyo aangoo kenneef aangoo guddaa kenneef aangoo guddaa kenne kana tola immoo kennaa torban qabaa irratti jawwee irratti mar'ataa irratti waan hundumaa irratti dhaaboo isinii kenneera by the way kan akka kiristaanaa aangoo guddaan kennamee fi biyya lafaa kanarra hin jiru kiristaanaaf aangoo guddaa kennan duukaa buutota isaaf Yesuus aangoo guddaa kenna eenyuyyuu irraa mulquu kan hin dandeenye kanaaf waan guddaa qabduu waan guddaa qabdan kana kan barbaadantu jira isaaniif qoodaa jedhe Yesuus akka isiniif dabarsee of kenne abbaan ilma isaa akka isiniif kenne isin immoo dabarsaa kennaa eenyurraa jalqabuu qaba kennuu kana tarii faayinaanshaali yookaan immoo maateeriyaalii qofa miti kan nuyi kennuu dandeenya Yesuusiin kennuu qabna Yesuus qabeenya keenya isa guddaa Yesuus qabeenya keenya isa guddaa qabeenya keenya isa guddaa kana namoonni barbaadan jiru isa qabnu kana namootaaf yoo fudhannee dhaqne inni hidhaa isaanii hiika dukkana isaanii ibsa jaamummaa isaanii isaanirraa bana jaamummaa hafuuraa jaamummaa foonii haala isaan keessa jiran keessatti isaan qaqqaba nama isaan godha awwaara keessaa cubbuu keessaa du'a keessaa kaasa Yesuus seenaa jijjiira amala jijjiira Yesuus kanaaf hiyyummaa guddaan Yesuusin dhabuudha qabeenya guddaan keenya Yesuus isa qooduu nu barbaachisa dhaqaa kennaa jedhe Yesuusin qooduu qabnaaniif isin God's generosity is not for holding but sharing akka qabannee teenyuuf miti akka qoonnuuf kitaaba Christ Object Lesson jedhu fuula 353 irratti Ellen G. White akkas jedha the heart that receives the word of God is not as full that evaporate but as a spring that flows continually baay'ee sin dhiba the heart that receives the word of God onneen sagalee waaqayyoo fudhatte dubbii waaqayyoo fudhatte just it is not as full that evaporate wanta hurka miti jedha akka bishaan hurkuu yookaan immoo boolla bishaanii ol hurku akkasumas taane it is as a spring that flows continually akka burqaa otoo gargarin citiin dhangala'uuti jedha gooftaan hagalateeffamu Yesuustu keessa guute kaa hin dhangalaa alatti dhangalaa nu keessaa dhangalaa Yesuus yoo nu keessa guute dubbiinsaa inni yoo nu keessa guute bakkeetti dhangalaa namootaaf dhangalaa kaan immoo irraa dhugee dheebuu ba'a hin gammada rakkina isaa furmaata argata lubbuu isaatu fayya of keessaa dhangalaasu Yesuusin burqaa kottaa warri dheebottan anarraa dhugaa inni nu isarraa dhugnu sun immoo maal ta'a bishaan ta'a faawunteenii ta'a nu keessaa madda ta'a warra kaaniif kan burqu jechuudha gooftaaf galannaa ta'u kanaaf isin burqaa taataniittu qabeenyi guddaan nu harka jira Yesuus waan guddaa nuuf kenneera isa dabarsinee kennuutu nu barbaachisa kanaaf egaa qabxiileen arfan amma kutaa kana keessatti wal wajjin ilaalle kuni baay'ee xiyyeeffannoo guddaa akka itti kennitan kanan barbaadu maal baranna kanarraa tokkoffaa konfidensiidhaan amantiidhaan waaqayyo wajjin haa jiran lammaffaa waaqayyo waan nu barbaachisu hunda nu guutuuf amanamaa akka ta'e haa beeknu sadaffaa bu'aa ba'iif qormaata keessa dabarru keessatti waaqayyoon haa abdannu haa amanan trust haa goonu haa amanan arfaffaan reflect God's generosity
isa waaqa isiniif kenne kennaa. Fayyina waaqa isiniif kenne namootaaf dabarsaa kennaa. Inni kun waan guddaadha. Gooftaa koo siin namootaaf nan qoodaati. Qabeenya kooti. Na gargaara akkan siin namootaaf qooduuf kan jedhu mata duree kadhannaa keenya haa ta'u. Danuuf haa eebbisu galatoomaa.